akkaataatti fe'uu danda'amu jechuudha. Sana booda erga fe'amee booda ni hojjeta jechuudha. Jarri isin asitti argaa jirtan kun warra ofii isaatiin inni qabudha. Warri kun immoo warra hin fe'amne osoo hin fe'amin jirudha jechuudha. Kanaaf egaan gosa garaa garaatti fe'uu dandeenya. Asirraa tokko select all kan jedhu jira. Akkasuma immoo select none kan jedhu jira jechuudha. Tokko tokkoon select godhaa deemuu dandeenya. Hunda isaa bakka tokkotti select goone install gochuu ni dandeenya jechuudha. Mee isas select all isa jedhu ni tuqanna. Select all isa jedhu yeroo tuqannu hunda isaadha select godhaa jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf install 43 driver jedhaa jira asirraa jechuudha. Driver 43 install godhii nuun jedhaa jira. Haala kanaan install isa jedhu irratti yoo tuqanne kallattiidhumaan fe'uu jalqabaa jechuudha. Inni lammataa tokko tokkoon install gochuu yoo barbaanne fakkeenyaaf driver Intel kan addaa kan laptoppiin keenya hin qabne kan barbaachisu keessaa filannee qobaatti illee taraa fe'uu ni dandeenya. Fakkeenyaaf driverri kan hin qabu yoo ta'e isa kana irratti dhufee windoon yookiin immoo laptoppiin yookiin kompiitarri koo driverri kan hin qabu yoo ta'e isa kana irratti dhufee select godhadheetan kallattiidhumaan isee kana qobaatti fe'uu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf tokkoon kana select godhadheen jira mallattoo booksii sana keessatti right godheetan dhufee asirraa bakka kanatti install isa jedhu irratti tuqadha. Haala kanaan akkaataa kanaan install gochuu jalqabaa jechuudha. Haala kanaan install gochuu jalqabaa yoo isaaf compatible kan ta'e install godhee fe'aa jechuudha. Yoommoo kan isaan taane immoo haala kanaan failed to install error jedha jechuudha. Diimaa irra godheetiyyuu haala kanaan kan isaa miti waan ta'eef yeroo kan isaan taane immoo akkasitti fe'uu didaa jechuudha. Vershinii isaatiin yoo fe'uu dida. Ammas akkasumatti keessa deemtanii asirratti dhuftanii install gochuu dandeessu. Haala kanaan taraa install gochuu ni danda'ama jechuudha. Akkaataa kanaan install gochuu dandeessu. Hunda isaadhaa bakka tokkotti install gochuu yoo barbaaddan garuu bakka kanatti inni filatamaaniif salphaa ta'e select all jennee hunda isaa bakka tokkotti erga filannee booda install isa goonu kanadha. Sirriin isaa jechuudha. Karaa salphaatiin hunda isaa tokkoyyuu osoo hin hambisin kan nuuf fe'uu danda'u isa kanadha jechuudha. Sana booda select all erga goone hunda isaa booksii keessatti right nuuf godhaa jechuudha. Install 41 drive jedheera. Sana booda install isa jedhu haala kanaan tuqannaa jechuudha. Akkaataa kanaan tartiibaan fe'uu eegala jechuudha. Egaan hordoftoota keenya akkaataa kanaan driver paakii bara 2015 wiindoo keenya irratti fe'uu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf YouTube keenya Gurmee ICT wantoota teeknooloojiidhaan wajjin wal qabatu hojjedhee isiniif ergu yoo isin gammachiise subscribe, like, share godhaa isiniin jenna. Akka sagantaa itti aanutti walitti deebinutti turtii gaarii.